بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جتو كبجمتو تافي جالتمو داوتو دلوتا هاري وخانو نيو جنريشن أران تنا كوبي أداتين أسيب بيان نجر أران تنا كوبي تنا إسبراغوف عن إسابة فقادو في دايركتور من برمسا دار العلوم في بوردي تحكمات درجو مسلمات دريدا كسماس هندسة في دايركتور دريتي كنتي بولسخنيا عبد العزيز شافي أسيتي جرب بعدين كيانفت مي أرانتنا جا كوبي عداتين أسيب بيهان جرا أمدورا للوتا هاري أوان جورا يقولي كوبي متدوري كوفيد رتي وكان حالا ما كوفيد رتي أسويني ترى أرمو جمع بوليتيكا أسيب دفنا مي سياسة رتي تكو سياسة في أمانتين مال فكاتوان جو رتيس تكو ساعة تورتي ولينغونو تا مي سياسة في وكانو بوليتيكا في أمانتين إسلاما هاريروك أبا مال فكات. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلاتوما سنة في روحي ساني فر سجنتا دلو تهاري الرت إن شاء الله مرسالة مفاتيف قسمتيس أتيس الدون سجلتين فتشوف هذا غافين مسلمة في بوليتيكان jiru hariiroon isaanii relation isaanii maal walii qabanii maal walii fakkaatanii kan jiru gaafiin akkana yeroo hedduu sammuu muslimaa keessatti kan uumamuu eegale yeroo gabaabaadha muslimni rasuuli salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi gaafa ergamurraa eegale siyaasaa fi islaamni akkanatti jaameetu siyaasaa fi tunu jidduu seenuu eegale yeroo gabaabaa booda jechuudha kana jechuun maal jechuudha fakkeenyaaf ammaan tana fakkeenya gabaabaa bishaan kun maal irraa ijaarama chemical composition bishaanii maali H2O fi H2O jechuun hydrogen lamaa fi oxygen tokko irraa dhufu islaamuun bishaan jettee hydrogen qobayyaamte oxygen qobayyaamtu ni dandeessa bishaanii fi hydrogen bishaanii fi oxygen akkana jettee qobatti yoo qayyaamtu taate eegata ka bishaan jettee bishaan keessa maaltu jira islaamummaa goota islaamummaa jette islaamummaa keessa wanna jiru beekama gaafiin tun eega kan ka'u eegalte jaarraa 20ffaa dhuma isaa irratti fi ammaan tana kan keessa jiru kana keessatti kana jechuun nuti rasuuli salawaatu rabbi wasalaamuhu alayhi gaafa ergamurraa eegale ilaa hanga khilaafaan islaamaa dhumtutti islaamummaa fi siyaasaa jechaa namni irra haasawaa hin turre khilaafaan eega dhaabbatte booda namni maal godhu eegale islaamummaa fi siyaasaa achi booda harakaaleen islaamaa garaagaraa khilaafaa san deebisuudhaaf biyya garaagaraatti dhaabbatte maqaa garaagaraa fudhattee taanis maqaadhaan wasafamtee taanis manhajaan wasafamtee bifa garaagaraatiin khilaafaa san deebisuudhaaf biyya garaagaraa keessatti dhaabbatte ispeeshaalii biyyoota arabaa keessatti jechuudha haa jennu osoo deemuu islaamni siyaasaa keessaa bahaa mu'amaraalee yahudaan daleeyde haa ta'u dadhabina inni ifirratti fideen haa ta'u mataa isaatiin qeefiin fittuume ajzii namni tokko ofiif mataa isaatiin qabu kanarraa kan walitti qabateeti siyaasaa fi islaamni adda bu'ee gale namni hoggaa haasa'u siyaasaa fi fiin gidduun hayyoom dhufuu eegalte waggoota hanga kana keessatti jechuudha san duratti akkuma siin jee rasuuli salawaatu rabbi wasalaamuhu alayhi mee komposiina sahaabaa keessatti akka fakkeenya gabaabaatti haa fudhannu رسول صلوات ربي وسلامه عليه نما ambassador qabaachuu ture Musab ibn Umayr jechuudha akkasumatti nama iccitii biyya dirnati kan jennu jechuudha ma security biyya waa iccitii biyya kan ittiin himu kan nama biraa itti hin himne qaba Hudhayfa jechuudha kallattii biraatiin dubbii hima wantoota takka hoggaa ajandaan takka ummata biraadhaan gahuudhaan itti dhufe kan itti himu qaba Bilal radiyallahu anhu Bilal al-Habashi jechuudha kun hundinuu kana bira dabre waan ajaa'iba namatti ta'u yeroo ammaan tana namni islaama tana akka islaamummaa shaamila isii keessatti akkaataan itti fahamu bifa akka keessaafuu shabaabni yeroo ammaan tana akaadaamiidhaan ol dhufe kuni kaarikulama isaa keessatti inni madrasatti takka mana barumsatti baratu san keessatti islaamummaan irraa baatee waan barateef wanni inni irraa haasa'uu danda'u
islaamummaan hoggaa mana galee arkata. Kana wajji wal qabatee akkaataan ammaan tana modern democracy itti deemaa jiru kun yoo ilaalte irra guddaan paarlaamaa qaba, takka seeneetota qaba, koongirees qaba, akka Ameerikaa kanatti jechuudha. Biyya keenyatti immoo paarlaamaa qaba, bakka bu'oota uummataa, takka immoo bakka bu'oota mana federeeshinaa jechuudha. Kana qaba jechuudha. Gaafa Rasuula salawaatu rabbii wa salaamuhu alayhi maaltu ture? Ashaabu shuuraa warra nyaamu ture. Akka paarlaamaa ammaa kanatti kijibaa fi hattuunis kijibaan dalagus, kadhugaan dalagus, hattuu fi haqaan dalagu hundi keessa guurame miti. Ummata biratti nama amantii qabu, nama dhugaa dubbachuudhaan beekamu, dhugaa isaa san bira dabree jechi isaatii fi hojiin isaa wal madaaltee nama daleessisuu danda'u, nama namaanis deemu. Ummanni kun hayyummaan isaa ilaalame, dandeettiin inni namni kun kan barate hayyummaa fiduu jira, kan waraqaadhaan hayyummaa fiduu jira, kan uumamaan Rabbiin subhaanahu wa ta'ala hayyummaa kan nufi qaba. Ummanni kun walitti ilaalameeti hayyummaan isaa, faxinummaan isaa, amantummaan isaa, dhugaa dubbachuun isaa kun walii qabameeti gaafa rasuulaatis ta'e eega rasuuli salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi deeman ashaabu shuuraa jedhamee beekama ture. Koppii godhameeti paarlaamaa maqaa adda addaatti baafne ummata irraa kan bakka bu'u jechuudha. Kan gammas irraa bakka bu'u, kan asirraa bakka bu'u jedhamee ummata kana keessa akkaataan itti filame kan hin beekamne, akkaataan inni bakka sanitti dhaqallee kan hin beekamne, namootaan isarra ciccimaa dilli tokko osoo jiru hedduun takka osoo lafa jirani inni ka'ee maallaqa achi dhaqee jechuudha. Achi keessatti faayidaa mataa isaa eeggata, faayidaa takka yoo kan fagaate naannoo isaatii fi faamilii isaa kan eeguta. Walakin gaafa rasuulaatii fi akkasumatti gaafa sahabaati illee taatee sanbooda illee hanga islaamni bulchaa ture ahlul hilli wal hilli kan jaaman akkasumatti ashaabu shuuraa kan jaamu. Ummanni kuni ummata ilmi isaaniitiin, hayyummaa isaaniitiin, beekumsi isaaniitii fi akkasumas amantummaan isaaniidhaan beekaman ummata isaanii keessatti filamee achi dhaqa. Wanni isaan irra guddaa murteessan maal godhaa ture jechuudha? Biyya hoogganaa ture jechuudha. Wanni isaan murteessan namni biyya bulchus isaan keessaa godhamaa ture. Ammaan tana fakkeenya gabaabaa tokko rasuuli salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi akka nama dinqisiisu guyyaa takka jeeshii wataadara bobbaasuu fedhan. Hoggaa wataadara bobbaasuu fedhan lolli kun lola akkaan isaaniif yoo kan jalqabaati lola badrii jechuudha. Lola badrii guddaadha. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana keessatti illee dubbate. Lola kana keessatti namni tokko rasuuli salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi san dura lola lolchisanii hin beekan. Lola takkallee rasuulli komaandara lola sanii takka immoo nama amiira jeneraala lola lolchisaa tahanii lolchisanii takka immoo gaggeessanii hin beekan. Akkaataan amrii itti deemtu ummanni Qureeshii akkaan hedduudha. Lakkoofsi ummata isaa akkaan xiqqaadha. Rabbii akka malee kadhatan. Hanga Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu Rabbii waan ittiin dabriniiti yaa Rasuulallah bakka dhiisii hanga jawanii takka jechuudha. Yoo ummanni kun arraan tana sirraa dhume, ardii tanarraa dhume, nama kana booda nama takka ardii tanarratti kan si gabbaru hin arkattuu jechaati. Rabbii wajji haasa'u ture rasuuli salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi. Egaa kana godhe booda deemee wanni inni ittiin beekamu ummata isaatiin maal godhu jechuudha. Marii jechuudha. Mari'ateen lolli godhamuuf deema. Waan inni hin qabamne beellamni hin qabamne. Walau tawaacadtum yaa rabbiin lakhtalaftum fil miicaad. Salaa beellama isin hundinuu atis beellama kana qabattee atis beellama qabattee beellama keessatti wal waan godhu teessan wal murmu teessan beellamni hin qabanne dingata dhufe lolli kun dingatas bee. Hoggaa dingataas bahu Qureeshiin Muhammadii fi waan isa jala deemu dhabamsiifna jettee lafaa kaate. Dandeettii qabdu fi humna amma duroo lola baay'ee loltee fi Muhammad khibraa lolaan qabu. Hoggaa kana namni rasuuli bakka qabatanii fi istiraatiijii lolaa lafa kaayeef. Nama tokko nama faxina lafaa kee Sa'ad ibn Mu'aaz yaaniin alladhii isa kan gaafa inni duu arshii rabbi sosooteefsanii jechuudha. Yaa Rasuulallah jeen awahyun am ra'yun jeen wanni ammaan tana godhaanuun jedhaa jirtu kun wahyiidha moo takkaa yaada isin hojiitti gaggeessu jirtanii ra'yii keessa yaada keessanii jennan yaa Sa'ad yaada kiyyaa jeen
yoo yaadate wahyoote dura dhaabbachuun hin ta'u yoo yaadate wanni kuni akkaataatti gaggeessinu lolatti gaggeessinu nuti beekaati jeeti yaada rasuulaaf fide hoggaasanii bakka isaan qabatan bakka bishaan qabdu bakka tartiibaalee lolatti gaggeeffamu rasuulaaf kan Sa'ad ibn Mu'az radiyallahu anhu hoggaa kana yaanni saasan sahaabaa hunda rasuula amansiise rasuuli sahaabaa amansiise akkasitti khaanii qudan quraan illeen idha antum bil udwati dunya wa hum bil udwati al quswa je hoggaa bakki badri saniif isaan rasuulaa fi waanin itti dhihoo turan akkasumatti bakka bishaan qabdu bakka istiraatiijii irra qabatan jechuudha isaanirraa kan ka'e lakkoofsa xiqqaadhaan qureeshii baxraanummaan hoggaa baatu baxra wariyaa annaas rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa jee isaan wassafesan nama agarsiifataadha Muhammad arraan tana lafarraa dhabamsiifna ja'a kan khamrii dhugaa waan isaanii agarsiifataa humna isaanii agarsiifachaa hoggaa warra manaa beesan waan xiqqoon bakka istiraatiijiitii fi akkaataa lolatti lolchiisan beekuu qofaan hanga naan jechuudha du'aa'ii rabbitti godhatanii ummata san moohatanii guddaa qureeshiidha guyyaa san achitti hambisuu danda'an jechuudha achitti moohatanii galuu danda'an jechuudha qureeshiilleen namni kun nama akkamiitii nama cimina akkamii qabu ummata hanga kanaan akkana nu mo'achuu danda'a jettee hanga hoggaa marraa hedduu if duba deebitee if laaltu godhe jechuudha kanarraa hoggaa kaanu islaamni it is a complete code of life waan kana qaba waan kana qabu kana keessa hin jiru kun islaamummaa keessa hin jiru jettee wanni nuti takkaa fi lamatti irraa adda baafnu qabu rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa maal jedha maa farratnaa fil kitaabi min shay kitaaba keessatti wannummaan takka wanni dhiifne hin qabu wannummaa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa kitaaba keessatti dhiisee hin qabu ولكن بقدر أنجا ربي سبحانه وتعالى فهمين وخنوني قرآن ربي ترى حديث الرسولات ترى حياة صحابات ترى جرين ساني ترى كسمت ولي جلا أكاتها جرين يكون تتيم واقع خنرة نمني هنجم تكا فهمي استنباط باسان فهمي في دنديت ربي سبحانه وتعالى نخنوكم رسولك فهمتي ما اتيانسي تخوت وتفرق إسلامتي وأنا مرة عدته وكوناور جنرالا لولا لولشيسي تكا عمرا دائما مهمين بيني قبنا خالد بن وليد جنرالا لولشيسي تكا مواتيس بيني قبنا خالد بن وليد رضي الله عنه اسلام ما ساتين دورا في اسلام ما بودت اللي نما تكا قباته هدو قباته لولا كبسا ميشاتي كو قباته ميشا هدو قباته لولو مسيني تكا انجفات من بيق مرة تاريخ خيستي namni lola lole guyyaa takko haziimaan isoo isatti dhufin isoo hin injifatamin gama fuula rabbii deeme Khalid ibn Walid qofa jechuudha ammaan tana waanni lola waanni maari kaarikulamaa fi military science keessatti akka moojula tokkotti waanni Khalid ibn Walid taakniikni Khalid ibn Walid itti fudhatamaa jira biyyoota guddaa keessatti jechuudha akkamitti fayyadamaa ture akkamitti waan godhaa ture akkamitti bakka qabaachaa ture nama faallaa kanaatiin nama takka ma'arakaalee seene moohatee hin beeyne qabna Abdul Nasir jechuudha Jamaal Abdul Nasir kan Masrii bulchaa ture gurbaan kun abqariyyummaan isaatiif dandeettiin isaa Jamaal Abdul Nasir jechuun kan Masrii bulche lola lole keessatti takkaa moohatee galeen beeku so ummanni taariikha akkanaa qabu kun jeneraala nama xiqqoodhaan nama hedduu موچا غله kan takka injifatameen beeyne fi takka injifateen beeynes ni qabna kanarraa waan fudhannu qabna kanarraa is kun akkamitti injifate kun akkamitti fashale Khalid ibn Walid akkamitti addunyaa tana ummata kana isoo guyyaa takka hin injifatamin galeen waan si xannu qaba waan si asbaasu qaba nuti ummata kana jechuudha dhaloonni haaree oggaa jennu dhaloota fashala waan irraa successarraa barate najaaha ummanni keenya abbootiin keenya barate galme isarraa barate fashala khasaaraa abbootiin keenya gaggeessanis taariikha keessatti uumanii bira dabarsanis sanirraa barate arraan tan ammoo waaqi'a jabaa nu jidduu jiru kana jijjiiruudhaaf warra kutate jechuudha warra jijjiiramuuf warra jijjiiruu danda'u jechuudha taariikha kana qabna fallaa kanaatiin nuti akka islaama akka ummata islaamatti yeroo ammaan tana jijjiiramni nu barbaachisa siyaasaan beekamtuudha siyaasaan
irraa qulqullaa'uu hin dandeenyu jechuudha. Maaf fagoo deemna? Seenaa islaamaa khilaafaa ture. Khilaafaan eega rasuulli deemerraa akkaataan namni tokko itti filamu zamana Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu khaliifaa takkaffaarraa khaliifaa jalqabaatirraa ila hanga khaliifaa dhumaa Abdul Hamid Isaanii khaliifaa bara 1923tti khilaafaan islaamaa gaafa dhaabbattu Abdul Hamid Isaanii bulchaa ture jechuudha. Khaliifaan islaamaa isa ture. Isarratti dhaabbatte. So ummata taariikha bal'aa qabu kana amata meeqa dura amata 600 eegale gaafa amata 700 akka faranjitti jechuudha. Akka lakkoofsa Awurooppaa kanarraa eegale ila hanga bara 1923tti amata dila kana keessatti amata guddaa kana keessatti nama akkaataan namni itti filamuu fi akkaataan namni itti wal bulchuu biyyatti guddisu kana qabna. Kana bira dabri Abubakar Siddiq irraa ila Abdul Hamid Isaaniin Abubakar akkamitti gama khilaafaa dhufe. Abdul Hamid Isaaniin akkamitti gama khilaafaa dhufe. Abubakar Umariif hoggaa dabarsu akkam ture. Abdul Hamid Isaaniin hoggaa ummanni kaafiraa waan kanarraa bakka kanarraa isatti dalagamu shoorri biyyoonni garaagaraa irratti taphatanii isa kuffisan akkam kuni nuti barnoota seenaa tana qabna. Amata dila kana keessatti ummanni siyaasaa fi waa hunda tajaajilaa ture. Addunyaa takka sadaffaa isii bulchaa ture kuni islaamummaa fi polotikaa jettee arraan tan yoo lafaa kaate namni si qofla malee takka ammoo nama hin beeyneetu gaafilee kanaa kaasuu danda'u si jedhu dura. Wanni sammuu keessaa baasuu qabnu namni arraan tan dhaloonni arraan tan haariya siyaasaan waan kaalkuleeshina takka ammoo biyya takka ittiin gaggeessitu eega taatee mul'atte. Akkas taatee waajibni isiitis kanarra dhufe. Biyya takka akkamitti wal qixxeessaa jireenya uummata isii guddina biyya isii maa fakkeenyaan fudhanne isa. Islaamummaan sistamni zakaa ikoonoomii akkamitti baalaansi godhaa fakkeenya bareedaa hedduu qabna. Khalifoota islaamaa dabran keessaa akka Umar ibn Abdul Aziz kan amata lama keessatti waggaa lama qofa keessatti miskiinummaa fi namni waa dhabuu kana lafarraa dhabamsiise namni waa fudhatu dhabame biyyoota biraa dhaqanii itti barbaadan ture bara. Nama bira dabree jechuudha. Namni re'ee fi maal isaatii fi maal hunda gadhiise jeejiin gaara jirtu waraabessi re'ee namaa kan itti hin nyaanne ture. Bara Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Kana guyyaa takka gurbaan tokko osoo karaa deemuu yeeyyii takka taree agartu arge ariitu arge. Dabdabbee barreesseeti ahayyuun Umar ibn Abdul Aziz jee. Umar ibn Abdul Aziz jiruudhaan ni jira jee dabdabbee gama waan itti barreessee jechuudha. Gurbaan baadiyyaa jiru lal awareness uummata keenyaa laali. Arraan tana baadiyyaa hangam takka nuti tuffanna. Takka ammoo uummanni siyaasaarra jiru magaalaa guddoorra jiru uummata keenya kan ooyiruu qotachuu jiru. Takka ammoo tiifattee keenya siyaasaarraa hin beekanii siyaasaa magaalaa tana awareness takka ammoo wa'ii waan sanii hin qabanii jennee akkaataa nuti tiisaan laallu zamana khilaafaan islaamaa turte sanitti namni baadiyyaadhaa wanni kun wanni ta'uuf eessaa akka deemuu fi eessaa akka gaddeemtu jiddu gala ta'uudhaan fahmiin namaatii fi walitti dhufeenyi namaa even communicationaa fi miidiyaa fi wanni garaagaraa kan hin jirre namni bifa sanitti wal maalii godhu ture wal hubachuu ture wal dhageeffachuu ture jechuudha. Walillee beeku ture waan magaalaa guddoo keessatti gaggeeffama waan beeta mangistii irra takka ammoo masaraa mootummaa irraa baha gabareen teenyatan baadiyyaa jirtu ni beekti jechuudha. Zamana sanitti. Kuni maali communication ammaan tana the most modern ta'e arraan tana nuuf as bahaa jiru kuni hatta arraan tana guyyaa nuti jiru kanatti smooth communication akka gaafa sanii uumuu hin dandeenye. Laalimi gabareen tokko gabareen ooyiruu keessa dalagatu harree isaa yeejjiirraa eeggatu tiifatteedha jechuudha namni kun. Tiifatee jiraata. Re'ee fi gaala isaa horii isaa tiifateeti kanarraa jiraata. Yeejjiirree isaa jala fiinaani Umar ibn Abdul Aziz du'uu isaa akhiramuu isaa fahamee jechuudha. Hatta hanga kanatti uummanni keenya
fahamaa waan isarraa barbaachisu beekaa ture jechuudha. So ammaan tana anaafati qaanii takka ammoo namni tokko kan akka ati hin daleeyne shabaabni irraan tana lafaa fi kun akka hojii hin gaggeessine onnee guutuudhaan mooraalii konfidensii ifirraa qabaatee akka hin daleeyne godhuuf islaamummaa fi polotika siyaasaa maarii siyaasa akka limaalee kana kan ittiin nama tapha keessaa itti baasan meedaa keessaa si baasanii kophaa isaanii itti taphatanii waan silaa murteessuuf itti murteessaniif jechoota uumame jechuudha. Waan ajaa'iba namatti ta'u islaamni ammaan tana jiru jechoota hedduu if qulqulleessuu cinqata. Fakkeenyaaf jechoota uuman keessaa jira zamana gabaabaa keessatti jechuudha. Terrorism waan jedhamu irhaaba kalimaa jettu tana uume. Waan ajaa'iba si ta'u kalimaa tana gaafa akkamitti ummata islaamaa kana akka inni ifitti qaanfatee amantii isaa hoggaanni ol ka'e mataa ajandaa mataatti dhawaniin mataa keessatti tumaniin nama jabaatee argame hundaa'u mataa keessatti garafaniin akkamitti uumnaa gaafa jaamu kalimaa jecha takkitti terrorism jedhu kana yoo akkam xiqqaate ekspertii 8 irratti hirmaate. Ekspertii 8 jecha tana uumuudhaaf jechuudha. Ameerikaa keessatti jecha tana uumuudhaaf saayikooloojii irraa saayikooloojii fi jecha terrorizimii jedhu kun maaltu waliif fida? Akkamitti saayikooloojii namarratti dhiibbaa uumuu danda'a? Warra siyaasaatirraa warra poolitikaadha beekamaadha warra poolitikaa warra dhaabbata nageenyaatirraa jechuudha. Akkasumatti warra ikoonomiksii hatta uummanni kun hundi walii ida'ame namootaan profeeshina garaagaraa qabu jechi kun profeeshina isaa irratti akkamitti dhiibbaa gaggeessuu danda'a? Jecha akkamii yoo uumne namni hundi fiildiin hundi namni garaagaraa kan jiru hundi isaatu jecha inni irraa sodaatee if dubarraa deebi'u kana akkamitti uumnaaf jedhanii macarashaa irratti jecha kanaas baasaniif. Hoggaas baasan jecha tana fayyadamaniiti arraan tana nama islaama xiqqoo ciminni isaa mul'ate hundi maqaan isaa terrorizimiidha jechuudha. Wanni inni itti kasasamu terrorizimiidha jechuudha. Faallaa kanaatiin namni jabaatee islaama ta'ee as bahu tokko akka terroristii hin ta'in maaliif godhuu qaba? Puruufiif godhuu qaba. Dirqama ati arraan tana Isaan nama miidiyaati. Miidiyaa dalagaa wanni ati dabarsitu waan terroristii bira hin geenye isaan biratti maal godhuu qabda? Apuruuf godhuu qabda. Kanaafuu meedaana tokko si qopheessanii jechuudha. Meedaana san keessa hanga isaan biratti fudhatama argattu Yahuda akka Rabbiin subhaanahu wa ta'ala moonuun jiru walan tarda anka al-yahudu walan nasaara hatta tattabi'a millatahum. Arraan tana tanaazula diina keetirraa takka takkaan si godha hanga ati diina isaanii jala deemtu sirraa illee si jaalachuuf illee hin ta'an. Walaakin wanni barbaadamu maali? Takka saayikooloojii keessatti taphatanii sammuu keessatti taphatanii dandeettii ati qabdu san jecha itti istifzaaza si godhan itti si rifachiisan jechuudha. Walakin ani waan kana keessa hin jiru waan kana nan laalchisu jettee namootaan musliimaa sila kan biraatirraa isaan kalimaa kanaan itti laxxafaniif taargaa kana kannaniif akka itti isaan dheeysite gama isaanii gama ummata sila faallaa islaamaatiin jiru kana waliin maxxantee akka hojii daleedu barbaadame jechuudha. So kun yeroo dheeraadhaaf fayyadaman jecha Joorji Bush jee takkaa jira. Maaliif terrorizimii kana musliima qofaa irratti fayyadamtanii terrorizimii dhorku addunyaan terrorizimii maal jiru irra baay'ee deddeebi'anii fayyadamanii maaliif islaama qofa irratti terrorizimii fayyadamtanii jennaan? Muslimni hundi terrorizimii miti terroristii miti walakin terroristiin hundi muslimaa. Namni muslimaa ta'e tokko hundi isaa terroristii miti. Kanaafuu hanga takka irraa qabatan jechuudha. Ati terroristiidha ati terroristii miti. Warri terroristiin ta'e kun haa lakkeen terroristiin ani hin jenne jeeti isaa wajji jaalala harkachuudhaaf taffa jaa jechuudha. Kan terroristii ta'e kun immoo isaa wajji muhaajaha kana terroristiin taane jaanii ifi qaban kana fuudhanii isarra bobbaasan. Then ifi firiftii harkatan hanga ati humna kee waliin tumtee waliin dhoytee yaada kee waliin ajjeeftee humna hoggaa fixatte
umnina human right maqaa jiru fi wantoota garaagaraatiin diinii ilma namaa ganna qamu jira maqaa jiruun kan silaati gargaaru fadhan san si harka dhawan gaafa ati humna qabaachuu eegalte immoo maqaa biraatiin si baha atis maqaa biraatiin tiiman gad tokko si keessa baasanii si dhawan jechuudha. Islaamni seenaa hedduu qabna kan irraa baranne irraa jijjiiramnu jechuudha. Saddam Hussein gabaabatti fudhachuu dandeessaa beebe. Saddam Hussein isaa wajji tahanii Saddam Hussein wajji tahanii biyya hedduu dhawan akka inni dhawus godhan hanga duratti Ameerikaa fi tanaaf Ingiliiz biyyoonni guddoon tuni gaafa sanitti jechuudha humna walli qaban akka inni dhahullee qoosanii jechuudha. Boodarra eega waan silaa isaan barbaadan san gaggeessan Kuwait bar akka isin hin taane godhee bar Saddam akka isin lafaa hin kaanetti dha'e kadhoysee kameeshaatti kan waan itti godhee kan yaada kan isaan ture. Deebi'ee Saddam Hussein eenyutu fanniseen immoo taariikha lafaa jiru viidiyoo lafaa jirtu jechuudha. Generation ammaan tanaa xixiqqaa ijoollee xixiqqishoolleen taarkuu dandeessu jechuudha. Eenyutu guyyaa ciida keenyaatiin sanuu eenyu fannisee anjira Saddam Hussein deeggaruu fi miti walaakin islaama keessatti islaamni dogongoruu baatus yoo dogongorees keenyaa dogongorii khasirreessuu qabus nutitu wajji haasawee kuni dogongora jeerraas baasa. Biyya fadhan dho'isanii eega dho'isan booda inni dhahee biyya san dakkan eegoodhe booda maaqabiilee takka immoo akka inni ikoonomiidhaan akka inni hin kaane maaqabii garaagaraa irra darbu turan. Kanafirraa garagalchuudha kanafirraa waan ni jiruudhaaf hogganni Ameerikaa wajji waan ni jiru lolli biraa isa baname jechuudha. So achi booda maqaan garaagaraa bahee biyyoota garaagaraatti waan ni godhan hattaa nafsa ulamaa'ii teenya achi booda akka fatwaan irratti godhamtu godhe. Inni illee warra fatwaa isarra godhe ulamaa'ii dila ajjeese jechuudha. Tanaaf nama tokko ammaan tana arraan tana bakka biraa fagoo maadheeta shabaaba silaa saqaafaa ni qaba jennee yaadnu waa'ee muslima Saddam Hussein tokko yoo gaafatteen yaadni isaanii kompiliitilii wal dhaba. Tokko ni deeggara tokko hin deeggaru. Guututti islaama caalamarra jiru hunda yoo gaafatte walii galuu hin dandeenyu isarratti. Wanni waliif hin galleef maali? Ulamaa'ii fixee jira. Dhiigni ulamaa'ituuni bilaashii miti akkanatti waan ni godha jira. Kafaallaa kanaatiin isaanii fatwaarra godhee isaaniitu kaafira wajjin dhaabbatee baga ajjeesee kajiru jira. Ammas ulamaa'iin baga ajjeesee ta'a yaada biraatis dhufe jechuudha. Deen ajandaa itti si wal dhabsiisan asumatu siifuman gabaabatte jechuudha. Deen jenereeshinii haariin irraan tanu lafa jenereeshinii haariyaa kuni arraan tana khalafaa qabu kun hammaan tana laalaa jiru kun addunyaa tana laalaa jiru kun wanni inni irraa baratu akkuma ardeefu sin jee Abubakar Siddiq zamana khilaafa siyaasaa Abubakar Siddiq ofirraa eegalee ilaanka Abdul Hamid Saaniin arraan tana jirutti akkamitti bulchaa ture arkee jira. Addunyaa islaamni akkamitti addunyaa bulchaa ture arkee jira. Faallaa kanaatiin siyaasaan bulchuu qofaa miti. Oppositionas qabdi. Takka immoo qabsoo qabdi. Amata dhibban dabre kana keessa immoo qabsoo akkamii dabarsinee arkee jira. Arraan tana amata waggaa meeqa jirra khilaafaan eega dabarte waggaa 97 jirra jechuudha. Waggaa 97 kana keessatti siyaasaa qabsoodha. Siyaasaan qabsoo maal fakkaatti dhaloonni haareen ni beeka. Dhaloonni kun siyaasaa qabsoo beekee taamata dhibbaa olii taatu beekee siyaasaa amata kumaa olii taatu kumaa ol dabartu Abubakar irraa ilanga Abdul Hamid Saanii jirtu siyaasaa kana jiddu tan biyya bulchuudha biyya tasgabbeessuudha ikoonomiin biyya guddisuu ummata nageenya ummataa kannuudha akkasumatti stability ummata wal qixxeessuu kana keessatti akkaataatti bulchan seenaa tana qabu. Falla kanaatiin immoo akkamitti dura dhaabbannaan struggling tokko go'a qabsoon ogaa gaggeessitu siyaasaa qabsootis taamata dila kanaati waliin qaba jechuudha. Akkasuma biyya ummata kee buusuudhaaf siyaasaa teessi jalaa balleessuudhaaf bulchiinsa keessi jalaa diiguudhaaf qabsoon godhamtu maal fakkaatti tanaamata kumaa qaba. Akka ati oliin kaane si mataa si cafaquudhaaf taamata dhibbaa olii qaba. So jenereeshinni kuni jenereeshinni haariyaa jenereeshinni ammaan tana lafaa kun waan yoo irra gahuu fadhe gabaabatti irra gahuu takka jechuudha. Taariikhni yoo taariikha hin beekne deebitee waan san keessa deebi'uun kee beekamaadha.
Tanaaf taarikhni marraa sadii dubbata. Waa sadii si dubbata. Akkanaan ture siin jaa, akkana godhi siin jaa, boodammoo karaa kana deemillee si garsiisa jechuudha. Akka ture san kaan akkaataan irratti turame san kallattiidhaan siif lafa kaa'e jechuudha. Taarikhni kana ture, taarikhni abaluu kan amma nuti wanni irraa haasofnu namootaan dhuunfaadhaan najaaha gaggeessan, namootaan dhuunfaadhaan fashalli isaan irratti dhufe osoo hin ta'in akka siistama islaamatti yeroo kam fashalli nu dhufe, yeroo kam olaantummaa sarkanne dandeettiin nuti qabnu garam ture waan ja'uun ammallee teenyee seenaa teenya qorannee seenaa teenya beeyne dhaloota kanaafis as baafnee akka onnee takkaan irraa dubbachuu danda'ullee ni danda'ama. Dhaloonni ammaa jiru kominikeeshinii isaa hedduu bareedaadha. Yeroo gabaabaatii waliin gahuu waan danda'amuuf inshaallah dhaloonni kun dhaloota abdii guddaa qabu. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nasriidhaan warra isaan faayisan rabbiin nu haa godhu. Warra nasrii isaan keessaa harka qabaatu. Nasriin dhufti beekamaadha. Nasriin dhufti naftu beekamaadha. Warra harka keessaa qabaatu godhuun immoo dirqama keenya san baaburri kee jira ni deema. Akka ifduuban deebinetti kee baaburri islaamaa ifduuba kan deebinetti kee san ni deema. Kana keessaa immoo eenyutu harka qabaata, eenyutu harka hin qabaanneen san namuu dandeettii teenyaa fi waan keenya irratti kan dhiifamu ta'a jechuudha. Guyyaa akhiraa san namuu kan dalagaa isaa itti harkatu ta'a. Kana fakkaata walii gala.